Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akkam jirtanii hordoftoota yuutuubii kiyya. Nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu, isinis immoo bakkuma jirtanitti rabbi nagaa isin haa godhu. Soomanni akkami ni ulfaata. Rabbi isiniif haa laaffisu, ajrii isaallee rabbiin sadarkaa guddaa isiniif haa lakkaa'u isiniin jecha. Yuutuubiin kiyya har'a nama 380 ga'ee jira. Yes! Baay'een gammadee dhugaa dubbachuuf. Maaliif ji'a tokkoo fi wa'i erganii yuutuubii kana banee yuutuubii ji'a tokkoof wayi keessatti nama 380 jechuun baay'ee gaariidha. Hedduu galatoomaa warri dhuftanii maatii naa taatanii jirtan baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Isin dhugaadhumatti guddina Oromoo, dinagdee Oromoo nam tokko akka guddatuuf, nam tokko akka waa fayyadamuuf warra itti amanee karaa kana dhufee subscribe na godheedha. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Warra kaaniif immoo warra reef haarawaa tarii akkuma tasaatuu viidiyoo kana sifachi haadhanu arganiif immoo YouTube chaanalii kana sababbaan hin banee fi dhimma konkolaachisaa irratti yookiin eeyyama konkolaachisummaa irratti waan takka akka tiippiitti waan nu fayyadu waan hin beekurraa waan hin keessa darberraa bifa gaarii ta'een daqiiqaa hedduu waraabee muraasa keessaa waan anaafis hin galle immoo googil godhee hubadhee karaa kana chaanalii kana afaan Oromootiin dabarsaa jira. Akkuma beektanu biyyoota gurguddate keessatti lubbuun namaa qaaliidha. Hedduu qaaliidha. Akkuma rabbi jedhe sana. Namni lubbuu nama tokko hambisee lubbuu addunyaa kanaa akka hambiseeti jedhamee rabbiin. Lubbuun nama tokko qaalii akka biyya keenya sanaa miti. Biyya kanatti qaalii akkuma ta'e sana mootummaa birattis yookiin bakka cufattuu qaaliidha lubbuun. Kana maal jechuu barbaadetan ani sheeka miti daawaa wayii himuu barbaade osoo hin taane eeyyama konkolaachisummaa fudhachuun aarsaa nama kafalchiisa. Hundi keessanuu hin beektani. Ani aarsaa akkamii akkan kaffalee ati kabaafattee jirtu aarsaa akkamii akka kaffaltee ati kabaafataa jirtu aarsaa akkamii akka kaffalaa jirtu ni beekta. Kanuma irratti hundaa'eetiin waan takka waan hin keessa darbe kana karaalee akka salphaatti waan ta'u qabatamuu danda'amuun afaan Oromootiin YouTube kana irratti barsiisaa jira. Warri haaraa dhuftan YouTubeii kana jala deemtanii ka'umsa isaarraa, tiyoorii irraa, piraaktisii amma immoo karaa paarkii, karaalee dhorkaa wantoota garaagaraa irratti hojjedheen jira. Kanaafiyyuu karaa jaraa qofaatiin barumsa jaraa qofaanii dhibbatti maallaqa hedduu baasna. Afaan jaraa qofaan biyyoota jiran keessatti afaanuma jaraa sana qofaan yoo ni fudhanna yoo jenne baay'ee tokko maallaqa hedduu baafna dafees nuun galu jechuudha. Kanaafuu warri baafattanii jirtanis yeroo garaagaraatti wantoonni baay'een dhimma konkolaachisummaa irratti wantoonni baay'een abdeet ta'aa bula. Seerri keessaa yoo warri waggaa 5-6 dura baafattan waggaa 10 dura baafattan viidiyooniin hojjedhu sirriitti isin fayyada. Ilaalaa hordofaa. Wanni cuftinuu jijjiiramaa jira. Jijjiiramaa deema. Abdeetaa wantoonni itti dabalamaa waa hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu numa hundaayyuu fayyada jechuudha. Ani ergaa waan kana irratti xiyyeeffadhee waan kanan barsiisa ergan jedhe ofii kiyyaa waa meeqaan achi keessa barachaa jira. Maaliif dirqama waan takka asitti fidee kan nin barsiisa yookiin waan kana infoormeeshina kana namaa kenna gaafan jedhu sirriitti diiteelii isaa keessa gadi seeneetiin hubachaa jira. Ofiis fayyadaan jira jechuudha. Lubbuu kiyya seef godhaan jira. Rabbi wajjin lubbuu maatii kiyya irra darbee lubbuu nama tokkoo seef godhaan jira jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba irratti warri fudhattanis baay'ee tokko tasgabbii barbaachisa konkolaataa jechuun akkasumas immoo viidiyoolee garaagaraa ilaaluudhaan waan baay'ee fooyyeffachuu dandeessani. Maallaqa hedduu hin baastan yoo viidiyoo garaagaraa akkasuma tiyoorii irras warri jirtan tiippii xiqqoo akkaataa itti qo'annaa itti qo'annu tiyoorii piraaktisii akkamiin akka eegallu wantoota takka yeroo paarkii yeroo karaalee dhorkaa ta'an karaalee eeyyamaa kennan dursa kennanu karaa dursa kennamuufiif wantoota akkasii baay'ee karaa YouTube chaanalii kanaatiin sirriitti barattani. Sirriitti isin barsiisa humna kiyya cufaa itti fixeetiin isin barsiisa. Kanaafiyyuu tiippii ajaa'ibaa argattanii isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu wanni dhaamsi kiyya dhumarra konkolaataa yeroo hooftan keessi keessan cinqii wayii yoo qabaate ariitii jabaa takka yaa qabaattan inumaa filatamaatu dhiiftaniyyuu
utuma oofuu dhiiftanii guyyaa sana tasgabbaa wanni rabbi jedhe nafu tasgabbiidhaa warri harkaa qabdanis tasgabbiin oofaa warri barachaa jirtan immoo viidiyoo kiyya qofa osoo hin taane viidiyoolee garaagaraa ilaalaa garuu afaan oromootiin hin jiru afaan oromootiin immoo sirriitti professional ta'een hojjedhaan YouTube chaanaalii kana naa guddisaa. Haala amma itti hojjedhaa jirtu hin taane sirriitti sirreesseetii waan cufasaa waan YouTubein kun barbaadu soofteerii inni barbaadu editingii inni barbaadu bifa dhalootaaf kaa'amuuf waan cufayyuu tartiiba godhee sirriitti hojjedhaa. YouTube chaanaalii kana naa guddisaa maamila naa ta'a laayik naa godhaa subscribe naa godhaa hiriyoota keessanii naaf ergaa chaanaalii kana naa guddisaa isiniin jedha. Kanaafiyyuu ergaan kiyya guyyaarraa galatoomaa isiniin jechuudha. Warra haarawaaf immoo xiqqoo diiteelii isaa waan irra jiru waan irratti barsiisu maaliif yoo nama YouTube chaanaalii kan subscribe godhaa jedheetuma kabira darboote waay maal irratti hojjetaa jira gaaffiin jedhu akka hin kaaneefin waan kana warra dhiyeenya kan subscribe na godheefis yookiin warra sichina gochuu deemuufis waan kana diiteelii kana isiniif ibsee kanuma irratti hojjedhaa. Waan takka takkas immoo yeroo tokko immoo bifa qaldiitiin sun akkuma tartiibatti taa'u tartiibatti akkuma jirutti ta'ee dhimmi konkolaataa waan baay'ee of keessa qabatanii beektanii sana akkuma jirutti sanas barsiisaa yeroo takka takkas immoo waan xiqqoosi refresh nu godhu waanuma aadaa seenaa duudhaa amantaa keessaa waan hin baane waan takka takka